Amala namootaa keessaa gaafa namni lubbuudhaan jiru walitti qoosna jechuudha. Gaafa rakkinni isaanii dhufanii gara itti baafatan dhabanii sooshaal miidiyaa kanarratti dhufanii baafatanii deemii daandiin karaa dugda daandaquu siifaa taatu asin deebii maal gochuu deemtaa jireenyi nuyyuu nu rakkisee deemi ilaali nutti himi maaliif teessaa maaliif godhii sanaaf godhi jedhanii yeroo baay'ee namatti qoosu jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuuti nan barbaada. Akkuma beekamu micayyoon kaleessa boqottee turte sunii fi micayyoon kinooyii arrallee jechuudha nagaa maatii kootitti naa himaa kanarra kun poostii koo isa dhumaati waan ta'eef wali hin arginu jechuudha kan isheen maxxansite. Sana booddee namoonni baay'een ishii jala deemanii qoosaa garagaraa qoosaa miira namaatiif illee hin taane nama haaruu fi maxxansaatii turanii. Micayyoon ishiin kaleessa gaafa roobii boqottee Joordaan keessatti jechuudha. Ishiin maatii bira jiraattu bira birrii hedduu akka qabdu namichi ishiin bira hojjechaa jirtus immoo takkatuu shinti beetii seentee shaaworii achi keessatti boqottee takkatuu immoo kufteetii niitiin mana lafaa kaaftee waan akkasii kana jechuudha kan inni dubbatu hojjechiiftuuni wantoota hedduudha kan inni dubbachaa jiru jedhamaa jira. Kanaaf micayyoon galuudhaaf kophii hundumayyuu xumurtee waggaa sadashii xumurteerti waan ta'eef maallaqa ishiillee gaafachaa jirti gara biyyaa akka galtuu fi kanaaf waan hin taane irratti raawwachuutii danda'u sababa birrii kanaani asumaanii namoonni birrii keessan ji'a lama akka irra darbine sababa tokko uumuudhaani kallattiidhuma ta'een irraa fudhadhaa malee callistanii booddee lubbuu keessanillee dhabuutii dandeessu. Micayyoon bukkee ishiitti argitanii kirororsiin maddii jiru kun immoo Daraartuu jedhamti. Fuula feesbuuk ishiitirratti maxxansi turte nagaa koo kan dhumaatii poostii koo dhumaatii kana booddee waliin arginu jireenyi biyya lafaa na jibbisiiseera maatii kootitti nagaa naa himaa jettee gaafa ishii maxxansitu namoonni hedduun jala ishii deemanii qoosaa garagaraa qoosu. Namoonni immoo yaada gaarii fi namootaaf hubachuudhaaf immoo yaada qabanillee hin jiru. Sana booddee micayyoo kanatti dhiyaatanii maal taatee maaliif jireenya akkanaa kana filattee maaliif miira akkasiitiin haasofte jedhanii gaafa itti deebi'anii irratti bilbilanii barreessuudhaan micayyoon kun hin kaaftulleen gaafa ishiin jalaa kaastee miira hin taane baqa sagalee hin taane sagalee boo'ichaatiin jalaa yeroo kaastu keessatti micayyoo kana maal taate jennaaniin ergan biyya kootirraa ba'ee waggaa torbadha. Waggaa torba kana keessatti garuu nan hojjedha nan dadhabaa gaafan biyyaa ba'u maatii koo jijjiiree ofii koo illee nan jijjiira jedhee tan biyyaa ba'ee maatii koo jijjiiruu miti ofii kooyyuu jijjiiruu dadhabeera. Waggaa torban kana keessatti miindan koo naaf hin kennamne jireenya hamaa keessan jira miindan koo qofti naa kennamuu dhiisuusaa qofa miti anillee baay'ee dhukkubsattuu ta'eetan jira fayyaa kootillee hin qabu fayyaa kootillee nan dhabe gara biyya kootittillee otoo namni kan na galchu ta'ee otoon galees galee maatii kiyyattillee ba'aa ta'uutii hin barbaadu sammuun kooyyuu boqonnaa nan argatu kaleessa nan gargaara jedhee maatii kootirraa ba'ee ofii kootis hin gargaarre maatii kootis hin gargaarre fayyaa kootittis hin hafne kanaaf galee to'ii maatii kootittillee sababa ba'aa ta'uu hin barbaanneefin jireenya kana filadhe jettee namoota ishiitti sissiqanii ishii gaggaafatanii keessuma jechuudha. Aleeksi Taayyee namoonni dubbistanii jirtan yoo jiraattanii barruu isaa karaa feesbuuktii maxxansee waan akkanaati kan inni haasofsiise. Kanaaf innillee kallattii hundumaanillee jajjabeessee akka obboleessa keettillee natti dhiyaadhu waan kamiyyuu naan mari'adhu hin darbaa jedhee jajjabeesse. Egaa obboloota koo miinda yeroo dheeraa yeroo akkasitti bira teechisan isaanillee nama ajjeesuutii danda'u. Hojiin biyya namaa immoo kassaatiyyuu ba'aadha kassaatiyyuu dadhabbiidha waan ta'eef dadhabbiidhaan guutuudha. Kanaaf yeroo wanta akkasii immoo gara malee dhiibbaa garagaraatiis sinirra ga'ee miindan keessas sin dhoowwatame akkasuma immoo dhukkuba garagaraati yeroo
qabamtan keessatti adaraa keessanii dabaltanii cinqamuu waan hin taane ofirratti yaaduun keessanii gaarummaa hin qabu dhukkuba dabalataa isinitti ta'a akkasuma immoo biyya lafaa kana irratti illee utuu boqonnaa tokko hin argatin utuu dararamtanii biyya waaqarrattis deemtanii akka lubbuun keessanii seexanaan hin gubanne ibidda barabaraatiin adaraa keessanis isiniin jedha maaliif lubbuu kan nama keessa kaa'e kan nama keessaa fudhachuus danda'u uumaa ofiiti kanaaf rakkina nutti dhufu kamiyyuu jechuudha jabaannee obsinee keessa darbuuti qabna wanti darbine hin jiru yeroo dhukkubsanni immoo sammuu keenya itti daddaballeetuma immoo yoo dhiphifneyyuu dhukkuba kan caalutu irratti nuuf dabalama isiniin jedha kanaafiyyuu adaraa keessan obboloonni biyya namaa keessa jiraatanii miindaa keessan jara bira hin teechisina hin beenu jechuudha mucayyoon boqottee kuni saba masarati ishiin jedhamtu kuni jechuudha. Sababa miindaa isheetiin illee dhiibbaa irratti geessisuu danda'u mucayyoon kun illee akkasidha namoonni hedduun gaafa fakkeenyaaf amma jechuudha namoonni saawudii keessa naamna jirtanillee kumaanifaa kan teessantu jirtu dhaqxanii waggaa tokko gaafa teessan 12,000 waan akkasiiti kan dhaqee isaan irra taa'u kanaaf iyyuu isaan jechuudha kan ji'a tokko iyyuu gaafa nuuf kennan baay'ee mataa isaanii dhukkubsachaa baay'ee haaratii jechuudha kan isaan nuuf kennanii kanaaf iyyuu adaraa keessan mindaa keessan ofirratti teessistanii humna keessanis akkasuma immoo lubbuu keessanittis murtoo hin taane akka murteessine jalqabumarraa ka'atoo of eeggannoo taasisaadha yoo ta'uu baate iddoo teessan suni achitti jechuudha miidhamurra karaa isinii danda'ameen manicha keessallee haala mijeeffadhaa ta'u ba'uu yaala keessuma silkii isin harka jira yoo ta'e achi teessanii toddo'urra jechuudha kanaaf jabaadhaa waaqayyoommoo inni nagaan nu baase nagaan nu agalchuu kan hundumammoo fidee kanaan isinitti himuuf akka sammuun keessan dhiphatu akka sammuun keessan jeeqamuuf miti obboloota koo adaraa keessan gadda wantoota garagaraa muudannoo haala hajjechaa fi du'a biyya keenyaa keessaa akkasuma immoo ijoolleen madaamillee mana namaa keessatti kan bobboqotan kana ilaaltanii warri fayyaa taatanii jirtanii miirri keessan tuttuqamee gaddarraan kan ka'e waan tokko tokko isinitti gaamee akka hin dhiphanne asumaan hadaraa keessaniin jedha maaliif wantoonni ta'an hundumtiyyuu nama gaddisiisa garuuti nuti immoo irraa barumsa fudhannee jireenya keenya irraa of eeggannoo taasisuu qabna obboloota keenya immoo lubbuu isaanii haamaaru maatii isaanii hundumayyuu hajjajjabeessu wanta jennu hin qabnu adaraa keessan garuuti harka keessaniin lubbuu keessan irratti murtoo tokko fudhatinaa isiniin jedha adaraa keessa irra deebii kanan isiniin jedhu kanumadha akka bara baraan rakkachaati hin hafne lafarrattis waaqarrattis isiniin jedha obboloota koo viidiyoo biraatiin amma deebinee walitti dhufnutti turtii gaarii naaf qabaadhaa dogoggorri yoo jiraate dhiifama isiniin jedha haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha hedduu tokko isin jaalladha turtiin keessan turtii bareedaa haa ta'u.